bara 2015 jechuunis yeroon kitaaba tokko baruu akkuma malakoo galgala mana barumsaati galeen YouTube ilaalan ture. Taayituun scroll godhu mucaa wayii yeroo sana software kan hin taane website ChatGPT akkamitti lakkoofsa biyya bakkee fayyadamnee login goonee fayyadamnu agarsiisa. በዚህ ቱቶሪያል እንዴት ChatGPTን ካፍተን እንዴት ኮንቨርሴሽን እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። Egaa guyyaa sana kaasee anis ChatGPT login gochuudhaan aappii yeroo sana ijoolleen fayyadamaa turan question AI kan jedhamu lamaan isaa wal bukkee qabee gaafa ilaalu pilaatfoormonni sun baay'ee fascineetii waan nama godhan turan. Egaa yeroo sana kaasee amma irraatti AI seeraan fayyadamaa jira. Egaa viidiyoo irraatiin AI-wwan an jaalladhuu fi my personal favorite jedhee waamu arfan tokkoon isiniif godha jechuudha. Amma xumura viidiyoo kootti na wajjin turuu akka hin dagannee makkalatti man gara viidiyootti dabarra. Okay, so welcome back guys. Arras viidiyoo irraa walitti deebineerra. Viidiyoo irraatiin immoo akkuma jalqaba kaasuu yaale AI-wwan afur personally baay'een fayyadamuu fi baay'ee gargaaran isinitti hima. Yeroo hundaa inni dhumaan specially namoota hammadumaatti ilaaluu akka hin daganne. Egaa AI-wwan amma isinitti himuuf deemu wayi chatbotiiwwan amma isinitti himuuf deemu kana reetii godhee tokkoffaa akkaataa faayidaa isaanii irratti hundaa'uuni. Lammaffaa immoo irra deddeebiin itti fayyadamudha. Personally malee international research tokko iyyuu waan godhen qabu personally akkaataa fayyadama koo fi akkaataa isaan itti na fayyadan irratti hundaa'e kana list godheedha. Kanaafuu ofii keessan immoo listiin keessan maal akka ta'u comment jalatti illee barreessuu dandeessu. Kallattii waan gara viidiyootti dabarraa jechuudha. Inni arfaffaa irra kaa'ee NotebookLM jedhama. Linki isaa description irra voice comment irra jira. Platformiin kun platformii AI dhaan deeggaramee Google dhaan qophaa'eera. Sadarkaa yaalii irra jiran itti fakkaatamaa fi fully functional ta'ee hojii ittiin galle. Egaa platformiin kun gabaabaatti barnootaaf isin gargaara jechuudha. Kanan bare platformii kana barsiisaatu kilaasitti dubbate. Sunu barsiistutu by the way platformii kana yoo beektan fayyadamuu dandeessu maal jedhee dubbate ture waggaa kana. Platformiin sun baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Waan inni godhu inni tokkoffaan nootii voice PDF fi materiaalii kamiyyuu upload gaafa gootanii summarize godhee isinii kenna. Erga summarize gootanii booddee chatbotii mataa isaa waan qabuuf chatbotii sanaan in terms of that book material sana irratti hundooftanii walitti haasa'uu dandeessu jechuudha. Reference isinii kenna, pointiidhaan akka kiitti isinii kenna. Communicate gootanii sirriitti efficiently study gochuu dandeessu. Inni biraan immoo material sana yoo dubbisuun isinitti toluu dide bifa podcastiitiin isin jijjiiruu danda'a. Kitaabatti laattanii summarize isinii godhee toopikii barbaadan, sectionii barbaadan grasp gootanii then ofiisaa podcast nama lamaan isinii dhiyaata jechuudha. Kanaafiyyuu fakshinii isaan nan baay'ee jaalladhu. Inni lammataa podcastitti isinii jijjiirachuudha dookumentii qabu. Inni sadaffaan immoo yeroo dhiyoo kana abdiitti ta'e yeroo ammaa kana fully functional ta'e kan hojjetaa jiru Groke dha. AI kan kaampaanii Elon Musk'n hojjetame jechuudha. By the way X voice formerly Twitter kan ture platformii sananii fayyadamte ta'e irratti baay'ee tokko fakshin godha. Namoonni baay'een ni fayyadamu. AI kana egaa for daily usage yammanatti hin fayyadamuuni. Garuu immoo iddoo ta'etti fakshinii isaa baay'ee tokko interestingidha. Fakkeenyaaf dookumentii tokko platformii amma dura kaasetti arguurra Grooke'itti yoo ergitan baay'ee saddeeta. Garuu waan itti barreessitan promptii gaafa geessitan baay'ee precise gochuu danda'udha qabdu. Maaliif jennaan akka ChatGPT way dogoggortaniinaan ways grammarii dogoggortaniinaan fix godhee isinii fudhachuu isaa baay'ee gadi bu'aadha. Garuu immoo akka ChatGPT limitation hin qabu. Fully hundumti isaa freedha waan ta'eef deep down search isinii godhee isinii baasaa jechuudha. Summarization waan garaagaraa intini gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf mentii guutuu kitaaba guutummaa jechuudha. Kitaaba peejii 700 qabu materiaalii guddaatti argitanii sana booddee chaaptarii akkas akkasii exersaayisii akkas akkasii naa baasii jechuu ni dandeessu. Ambiraa waan baay'ee jaalladhu fiicharii isaa keessaa waan baay'ee jaalladhu PDF inni qopheessu baay'ee makliini. Kanaafuu summarize gochuudhaaf research gochuudhaaf assignment hojjechuudhaaf illee waan baay'ee search godhee waan fiduuf baay'ee gaariidha. Plus darbee immoo Twitter irratti illee comment section irratti group sirrii irratti sun waa'ee maalii akka yaadin intention maalii akka qabu illee isinii hiikuu danda'a. Platformii sana irratti baay'ee tokko waan interesting ta'etti dabalanii waan ta'eef yoo Twitter ways X fayyadamtu ta'e hiikii gochuu dandeessu malee follow na gochuu hin dagatina. Egaa inni lammaffaa Adobe Podcast jedhama. Inni kun akka warra kaanii chatbotii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu terms of usage kaawwan hin jiru fakkaataa fayyadama footii relatively kaawwan hin jiru. Inni kun anaaf isa lammaffaadha. Baay'ee na fayyadas waan ta'eef. Inni kun egaa waan inni godhu audio barbaadan upload itti gootu noise akkamii keessa illee ta'a waraaba enhance godha jechuudha. Fakkeenyaaf audio isin dhagaartan kun audio enhanced ta'edha. Tuu enhanced hin ta'in immoo isin amma dhageessanidha jechuudha. Jijjiirama isaa agartanii. Kanaafiyyuu viidiyoo gaafa hojjedhu namaafis ta'e ofii koofis viidiyoo garaagaraa gaafa hojjedhu sirriittan fayyadama. Amma sagaleen keessan ol ka'aa ta'etti baay'ee tokko gaariidha. Of course downside qaba. Downside isaa immoo more isaan update gochaa yeroo deeman inni dura baay'ee clean ture. Inni reefu update ta'e garuu asaasin haasoftan hunda isaa gara Ingiliishitti geessuuf tilmaama. Fakkeenyaaf arraba keessan tuqanii yoo dubbattan tilmaamni isaa gara Ingiliishitti geessa. AI la waan ta'eef baay'ee musii godhee karbii godhee gara sanaatti geessa. Garuu it is the best. By the way AI yoota amma targeessaa dhugana tutorialii akkaataa fayyadamaa adda addaa yoo barbaadan suniif hojjechuu danda'a. Comment jalatti barreessuu ni dandeessu. Amma the one and the only itti dabarraa jechuudha isa tokkoffaarra jira.
Here I come. Oh, here I come. Oh. Egaa inni tokkoffaa irratti kanan kaa'e obviously well knownidha ChatGPT dha jechuudha. hundumti keenya iyyuu beeknachuu dandeessu of course beektu garuu anaaf ChatGPT is the special one maaliif jenna daily isan fayyadamaa even video create gochuu yoo ta'e camera setup yoo ta'e bitara travel shoot gochuu yoo ta'e waan garaagaraa hundumaa even amma yeroo video kana waraabuuf jennu aleessa practice gubbaarra waan an tureef xiqqoo computer goof hotspot silkii bawwallolee spoofii gochaa waan an ture connect ta'uu didina rakkisaa ture garuu ChatGPT daily waan fayyadamu ammallee isuma fayyadamee fix godhee isiniin jechuufidha kanaaf waan ChatGPT wajjin talqaba kuma isinitti guyyaa sana platformii kana gaafa login godhu AI jalqaba interactive wajjin godhedha waan ta'eef seenaa ekeraa wajjin qabna jechuudha. Plus feature isaa keessaa nan baay'inaan jaalladhu memory isaadha. Fakkeenyaaf amma utuu Groke irra galtanii wayis platformii kamuu Gemini yaa ta'u DeepSeekin illee ta'u galtanii yoo huwaamaitanii barreessitanii ammatti information waa'ee keessanii waan interesting ta'e fidu. ChatGPT irratti huwaamaitanii gaafa search gootanii waan isin gaafattan hunda isaa analyze godhee waan hundumaa save godheetu even waan isin hin beekne waa'ee keessanii negative side keessanii kaa'uu danda'a. Maybe dadhabina koo honestly nanti mi'oottan sinitti himuu danda'a. Maybe kun baay'ee helpful dha. ChatGPT egaa waan hundumaa gochuu danda'a. Fakkeenyaaf amma in my case waan ani irratti fayyadamu maybe yoon koorsii ta'e fudhachuuf jedhee promptii gaggaarii waan jiraniif sana gashee roadmap ta'uu danda'a, platformii gaggaarii ta'uu danda'a, iddoo baratamu free course ta'uu danda'a. Google search beekuu danda'a search godhu inni ofiisaa search naa gochuu danda'a jechuudha. Inni biraan immoo fakkeenyaaf viidiyoon edit godhe yoo ta'e viidiyoon sun yeroo barbaade yoo ta'e akkas akkasii immoo fakkeenyaaf YouTube sun faceless dha taanaan script isaan itti gashaa yeroo kana wajjin wal qabatu naa kennin jedhan saboodde platformiin itti mirra wayi X irra barbaada wayi Instagram Facebook wayi website garaagaraa akkasumas YouTube irra barbaade linkii sana kenna copy godhee download godhee itti fayyadamuu qofa jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko hojii salphisa. Inni biraan immoo PDF materiaalii barbaadan erga Grokein summarize gootanii booddee fiddanii upload itti gootu. Sana booddee in terms of this material gaafii manana kennatan practice gochuu dandeessu jechuudha. Akka inni broading goonee fi wayis akka inni immoo naaroon goonee fi area dubbisa keessanii yookiis area hojii keessanii material laattanii sana irratti depend ta'e kan hojjetu sin gargaaru dandeessu. Egaa kanaaf iyyuu anaaf ChatGPT'n AI waan ammaaf raan gochaa jiran keessaa in terms of chatbotis ta'e AI karaa kamiin iyyuu anaaf isa tokkoffaadha jechuudha. Individually personally akkan fayyadamu jechuudha. Egaa isiniifoo tokkoffaan isa kamii lammaffaan isa kamii sadaffaan isa kamii or AI an mentioning goone isin immoo kanii isatti mention gooteen caala jettan yoo jiraate comment jalatti barreessaa. Tutorialii tokko isaaf immoo akkaataa fayyadamsaa prompt isaafuu or prompt engineering seenu sana yoon barbaaddu ta'eef search godhee isinii qopheessuu waan danda'u comment jalatti barreessuu dandeessu. Egaa viidiyoo kana amma saayitii kanatti erga daawwattanii guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akka algoritmii YouTube push godhee immoo viidiyoo kana nama baay'ee biraan ga'e asitti maatii baay'ee akka horannuuf immoo subscribe gochuun like godhaa akkasumallee maqaa keessanii fi akka jiraattan qofa comment jalatti na barreessaa. Amma viidiyoo taanu wal agaruutti baay'ee.